Down, down, Hobby! 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 Ethiopian Embassy! Ethiopian Embassy! Blood is in your hands! Blood is in your hands! Shame on you! 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 Ani base no base, wala sa dano ba base? No. They're not gonna go nowhere, buddy. They're gonna go in the streets. Hey, it's a Lindemann. Asik. It's a Lindemann. Astana. No, they're trying to push it, go shoot. Come. Push it, go shoot. Yeah, it's no difference. Haradekati ni lebo wedi nuachi. No. Luka makina ise bawu. Where's the mic? Hold your turn.
We protest. Why we decide? Yo. Impact na yo hidam. Montana. Kun Sena dan daun. Sena dari ini. You must be proud. No ada. Tidak mudah main impact apa? Yes, of course. They're saying it's okay if we get arrested. If you do not want to go to jail, please get up and get out of the yellow box. Manahit ayo galung fen. Ba malif dini keng anu tikor fa. Okay? Malif dini keng absent kana ka please. Managalu barbadu. Mo manahit agalu barbadu. Fe ikesan. Yo hit agalu barbadu. Tat. Tagalu barbadu. No you. Dumbushe. Hidamun maftemiti, hidamun barbati. Game Barbaja. Yes. Asimata. Give me the mic. Why not? You want to go, that's your option. Let other people know. Everybody doesn't want to be in the same place as you. I'm sorry. Wait. We want to comply with the police. I'm sorry. Not harass me, ma'am. Step away. Relax. Wanna ask? What are you doing? Oromo, listen. There is no point in getting arrested. If you get arrested, how are you going to keep protesting? It's literally stupid to get arrested. Just comply with the police. Adam, don't say that. Don't say that. There's no point in getting
Oromoo, 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 Oromoo. Kanarra asitti nu salphisaa jiru innummaa keenya odoo kanarra baay'annee dhufne jarri kuni nurraa siqanii turani. Wala garra jenne miti. Wala garra yoom wala garra. Yoom wala garra. Okay. Ganamaan haa dhufnu gaafa sana ganamaan dhufne asitti walaa agarru. Ila Oromoo na dhagaa. Oromoo na dhagaa. Ila nagaadhaan baane. Nagaadhaan haa gallu. Raayitiin keessanii karaa cufuu miti nuun jedhani jara. Kanaafuu kootta ila hin hidhamuun keenya jarri suni asitti hidhamanii deemanii kana wanni isaan argatu dabalama. Kanaafuu ila hidhamuu namaa keessa hin jiru. Ani annaawunsiin godha jara kanatti amma dandeessan makiina namaa sin tuqina saayidiitti agorru jarri kun haa deemani. Walii gallee ila jaalannus jaalachuu baannus jarri gadi baasuudhaaf deemu. Kabajaanoo gadi baasne wayyu. Tolega. No, jara kabajaa jechuu kooti miti. Nuti of kabajna malee jara kabajaan jirru. No hin jenne. Dhaggeeffadhu hin jarjaraani homaa bu'aan buusu hin jarjarru yoo jarjarre bu'aa hin buufnu ila hoo jarjarre wannan taanerra buuna dhagaa kuni biyya seera qabutti seeraan haa deemnu homaayyuu amma as keessatti hidhamnee kana seennee deemuni waan gaariidha. Hidhami gaachi gidduu seeni. Oromoo. Oromoo wal dhaggeeffadhaa al tokko wal dhaggeeffadhaa. Dafinoo dhufu hojja duree dhufu nama 500 taanee dhufna jenneerra miti. Everybody's sitting in this bus. Yoo nama 500 taanee dhufna jarattiin kun nu And they hidhuudhaaf arrested every dhiyaatu. single person in that bar. Gaafa gara biraa yeroo deebinee dhufnu Oromoo naannoo kana keessa jiru waan irra ta'e himannee nama hundaatti himannee baay'annee waan irra nurra ga'e kana himannee dhufna. Ijoolleen Ingiliz Londonitti wanta akkasii taanaan ijoolleen naannoo yeroo jiran wal ga'anii dhufanii of kabachiisan. Kan nuyi of kabachiifnu yoo baay'annee dhufneedha. Ilaala ijoollee Philadelphia, ijoollee New York, ijoollee Virginia hundi keenya wal geenyee jarattii kana madhiiga seedhaamna. Har'a garuu yoo hidhamtan dafnoo baana hojja duree baana. Kanaaf kottaa maaloo wal mari'annee walii gallee akka Oromoo gadaa beekuutti akka Oromoo wal kabajuutti hattuuf gantuu kana kabajuutu hin ta'in wal kabajnee deebinee dhufnee jarattii kana dhiiga seedhaamna. Oromiyaa shall be free. Mana kana keessatti hin ajajna gaaf tokko hin oolu kun. Oromoo! What did we come here for? We came here